Yeroo jalqabaatiif qaawwaan yookiin rakkoon sirna baankii fi maashinii maallaqa kaffaluu gidduutti akka jiru kan hubate halkan sa'aatii 6 fi daqiiqaa 45tti ture. Seenaa kana daraana ajaa'ibaa fi dinqisiisaa kan godhu gocha seeraan alaa jalqabaa kan raawwate dhugaatii fudhateen miira machii keessa ta'e halkan walakkaa maallaqni gahaa ta'e kiisa isaa keessaa waan hin jirreef dhugaatii dabalataa dhuguu fi maallaqa baasuuf gara maashinii ATM'tti yeroo deemudha. Maallaqni xiqqaan akkaawuntii yookiin herrega baankii isaa keessa akka jiru osoo beeku miira machiitiin maashinii ATM maallaqa hin qabne akka isaaf kennu gara jabinaan gaafate. Kan nama ajaa'ibu maashinichi maallaqa gaafate osoo hin shakkin baasee kenneef. Innis dhimmi kun bitaatti ta'e maallaqa akka hin qabne ni beeka. Kanaaf maashiniin maallaqa kaffalu kun maal ta'e moo miira machiitiinidha jedhee irra deebii qarshii akka isaaf kennu gaafate. Maashiniin ATM gaaffii lammaffaa kanaaf ajajamee maallaqa inni barbaadu baaseef. Guyyaatti nuti yeroo machiin wayitaa isaa dhiisu yaaddoo keessa seenus guyyaa guyyaan halka walakkaa eegaa akka maallaqa ofiisaatti maashinii ATM keessaa maallaqa baasaa keessummeessaa idilee irraa ka'ee miiliyoneeraa hanga ta'uu danda'utti. Bakka jirtanitti nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu hordoftoonni chaanalii keenya seenessa keenya har'aa keessatti nama miira machiitiin akka tasaatti dhimma yaalee iccitii qaawwaa baankotaa argatee fi iccitii kana fayyadamuunis halkan maashinii ATM keessaa maallaqa akka fedhetti miiliyoneera ittiin ta'e isiniif qooduu barbaanna waan ta'eef nu waliin tura. A major bank of more than $1.5 million living the life of a high roller. Lavish dining, private jets, expensive gifts for friends, and it didn't cost him 1 cent. Sirni yookiin siistama baankii daldala biyya keenya irratti hanqina uumameen yookiin afaan ogummaatiin gilichingii rakkoo uumameen maallaqni miiliyoona hedduu karaa ATM fi maallaqa ture internetiin karaa seeraan alaatiin saamamuun isaa kan dagatamu miti. Boodarra baankichi maallaqana kana keessaa 90% ol kan ta'u deebifatee kan ibse ta'us sababa hanqina yookiin immoo qaawwaa sirnicharraa kan ka'een halkan sa'aatii 6 eegalee hanga bari'utti saamichaaf saaxilamuun isaa dhimma hin dagatamnedha. Abbaa seenaa kana adda akkan isa godhu garuu akkaataa qaawwaa uumamee ture argatee yookiin hubatee fi hanga doolaara 200 irraa abbaa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu ta'utti ji'ootaaf hojii isaa itti fufuu danda'edha. Dhimma abbaa seenaa kana caalaatti kan nama ajaa'ibsiisuu fi kan nama dinqisiisu immoo namichi kun gocha seeraan alaa jalqaba isaa milkaa'inaan kan raawwate miira machiitiin dhugaatii dhuguuf jecha halka walakkaa gara maashinii ATM'tti deemuuf wayita murteessedha. Booda irratti akkuma hubattanitti miirri machii fi yeroon dhimmichi kun itti raawwatame walumaa galatti adeemsa baankiitti galmaa'ee gocha isaa kanaaf hiika guddaa qaba. Austraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti jireenya isaa kan hundeeffate Daan Saanders kaasinoo fi mana dhugaatii keessatti kan hojjetu yoo ta'u mindaan jaasaas baay'ee xiqqaadha. Daan mindaa xiqqoo argatutti gammaduu dhabuurraa darbee araada dhugaatii fi qumaaraasii qabaa ture. Daan Saanders sababa hojiitiin kan wal baree fi dubartiin inni jaallatu magaalaa keessa jirtu Meelboorn irraa gara magaalaa xiqqoo biraa waan gaarii jedhamtutti ni deemti. Daan dubartii kanaa fi haamiliin jaalalaa olaanaa waan tureef hojii kaasinoo isaa Meelboorn keessa jiru dhiisee jireenya haaraa jalqabuuf ishee hordofee gara waan gaariitti deeme. Daan magaalattii fi haaraa waan ta'eef hojii hin qabu ture. Kanaaf akaakuu hojii isaaf mijatu hanga argatutti hojii argate hunda hojjechuu irraa eegamaa waan ta'eef jalqaba hojjetaa qulqulleessaatiin itti aansunis immoo hojii keessummeessuutiin osoo hojjechaa jiru dhumarratti immoo mana kilabii halkanii keessatti hojii isaaf mijatu waan argateef jireenya isaa dhaabbataa itti fufe. Jireenyi Daan akka jijjiiramuu fi ka'umsa kan ka'e immoo akka lakkoobsa Awurooppanotaa bara 2011tti ture. Akkuma barame manni dhugaatii bakka itti hojjetutti hojii guyyaa guyyaa isaa erga xumureen booda balbala cufee yeroon gara manaatti itti deebi'u ta'us garuu galgala hiriyoota isaa waliin dhugaatii dhuguu fi murteesse. Hiriyaa isaa keessaa itti dhiyaatu tokko waliin gara mana dhugaatii ni deemu. Burcuqqoo isaanii qabatanii dhugaatii dhuguu ni eegalu. Maark
Hiriyaan Daan jechuudha halkan seenaa qabeettii taatee sanatti dhugaatii isa ga'u dhugee halkan seenaa qabeettii taatee sanatti dhugaatii isa ga'u erga dhugeen booda gara manaatti qajeeluu waan qabuu fi naannoo halkan walakkaatti Daaniin mana gurgurtaa dhugaatii sanatti dhiisee deeme. Garuu Daan halkan kana dabalataan dhuguu waan barbaadee fi mana gurgurtaa dhugaatii sana keessa ture dhugaatii dhuguu itti fufa. Qoturee dhugaatii dabalataa ajajuu fi yeroo kiisa isaa keessaa sakatta'u qarshii hin qabu ture. Borsaa waaletii isaa baasee ilaale. Borsaa isaa keessa garuu maallaqni tokkollee hin jiru. Hiriyaan isaa Maark akka isaa hin kaffalleef dafee dhiisee deebi'eera. Kanaaf bakka maashiniin ATM jirutti deemuun dirqama waan ta'eef mana gurgurtaa dhugaatii keessaa bahee yeroo muraasaa fi maashinii ATM ergaa barbaadee booda maashinii ATM kan baankii biyyaalessaa Awustiraaliyaa argate. Awustiraaliyaa keessatti akkuma biyyoota dhiyaa kamiyyuu maamiltoonni baankii kaardii lama ni qabu. Tokko kaardii liqii liqeeffachuu kan dandeessisu yoo ta'u inni kaan immoo maamiltoonni maallaqa qusatan irraa fudhachuu akka danda'anii fi kaardii deebitii jedhamudha. Maamiltoonni hangi qusannaan isaanii herrega isaanii keessaa hanga jirutti kaardii deebitii isaaniitiin fayyadamuun maallaqa hamma barbaadan baasuu ni danda'u. Haa ta'u malee kaardii liqiitiin maallaqni liqeessuu yookiin baasuu danda'an daangeffamaadha. Akkaataa deemsa hojii baankii biyyaalessaa Awustiraaliyaatiin maamiltoonni kaardii liqiitiin hanga doolaara 2,000 qofa baasuu danda'u. Dabalata baasuuf liqiin duraan liqeeffatan kaffalamuu qaba. Abbaa seenaa keenya Daan Saanders sammuu fayyaa isaatiin seera baankii beeka. Garuu haala miiraa machii keessaatiin fedhiin isaa dhugaatii dabalataa bitachuu qofa waan tureef maashinii ATM'tti dhiyaatee jalqaba kaardii deebitii isaa galchee hanga maallaqaa herrega isaa keessa jiru gaafate. Akkaawuntii isaa sana keessa wanti tokkollee hin jiru ture. Zeeroo ta'uu arge. Sana booda kaardii liqii isaa galchee hanga maallaqaa liqii isaa qabu gaafate. Maallaqa hanga tokko liqiidhaan gara herrega qusannaa isaatti dabarsuu waan yaadeef. Daan kanaan dura liqii baankicharraa liqeeffatee waan hin kaffalleef hangi liqii irra jiru doolaara 1,995 ture. Kana jechuun daangaa liqii doolaara 2,000 irraa doolaarri 5 qofatu hafe. Kanaaf doolaara 5 qofa liqeeffachuu yookiin gara herrega qusannaatti dabarfachuu danda'a ture. Galata guddaa bachiidhaaf kaardii liqii isaa irraa doolaara 200 gara herrega qusannaa isaatti dabarsuudhaaf lakkoofsa sana galchuun maashinicha ajaje. Maashinichi doolaara 5 qofa kennuu irraa darbee 200 yeroo gaafatu maashinichi erga dogoggoraa yookiin ajajni adeemsifamuu hin danda'u erga agarsiisee booda kaardii sana tufeera. Namni sammuu qabu kamiyyuu maallaqni gara herrega qusannaa sanaatti akka hin dabarre ni hubata. Daan garuu galata dhugaatii fi akkasitti yaadee gara manaatti deebi'uu hin murteessine. Daan Saanders maashinii ATM sana irraa osoo hin deemin kaardii deebitii isaa deebisee galchee hanga maallaqa herrega qusannaa isaa keessa jiru gaafate. Yeroo kanatti ergaan foddaa ATM irratti mul'ate Daaniif wanta haaraa ture. Yeroodhaaf akkaawuntiin kee ibsamuu hin danda'u kan jedhu ture. Sababii isaa hubachuu baatus kanaan dura dabarsuu kan yaale irra deebi'ee yaaluu fi kaffaltii doolaara 200 ajaje. Yeroo sanatti waan argamanuu dadhabe. Maashinichi doolaara 200 kenneef. Akka seeraatti ta'uu qabaa kan ture maallaqa gahaa hin qabdu jechuu ture. Garuu maashinichi akkuma Daan machiirra waan tureef qarshii kenneef. Kun jechuun kaardii kireeditii daangaan isaa irra darbee maallaqa dabarsee ture jechuudha. Garuu sana booda kaardii liqii dogoggoraa agarsiise. Maallaqni kaardii bahee kun eessaa dhufe? Yeroo sanatti garuu gaaffiin sun dhimma Daan yaaddessuu hin turre. Sammuu isaa keessa kan ture gara mana dhugaatiitti deebi'ee dhuguu waan tureef doolaara 200 sana fudhatee gara mana gurgurtaa dhugaatiitti sanatti qajeele. Halkan walakkaa hanga naannoo sa'aatii 6:50tti mana gurgurtaa dhugaatii keessa erga dhugee booda gara manaatti qajeeluu yeroo jalqabu rooba cimaatu isa mudate. Gara mana dhugaatii isaatti deebi'uu hin barbaanne roobarraa gaaddisa argachuu qaba ture. Hubadhaa ammallee sa'aatiin 7 hin tarre. Daan roobarraa gaaddisa barbaadaa otoo jiru osoo hin beekin maashinii ATM duraanii cinatti of argama. Maashinichi gaaddisa kan qabu ta'usaa Daaniin machiidhaan gara isaatti harkifame. Daan miira machii keessa jirus waa'ee maashinichaa xiyyeeffannoon yaaduu fi akkamitti kanaan dura doolaara 200 isaaf kennuu akka danda'e sammuu isaa keessatti deddeebisa. Kaardii deebitii isaa maashinicha keessa galchee kaffaltii gaafate. Maashinichi barreeffama akkuma kanaan dura yeroodhaa fi hanga maallaqa keessanii agarsiisuu hin danda'amu kan jedhe itti agarsiise. Kaardii sana baasee kaardii liqii isaa maashinicha keessa galche.
maal akka qabullee ilaaluuf osoo hin yaalin doolaara 200 gara herrega qusannaa isaatti akka dabarsuu erga ajaja kennee booda kaardii liqii isaa baasee kaardii deebitii isaa galchee hanga herrega isaa ammas wayita gaafatu waan tokko ilaaluu hin dandeenye. Daan battaluma sanatti filannoo maallaqa baasu jedhu tuqee doolaara 200 barreesse. Achinis mirkaneessi kan jiru tuqee battalumatti maashinichi doolaara 200 ajaje sanaaf kenneefi. Kanaan gammachuu fi abdiin kan itti dhagahame Daan Saanders kaardiiwwan lamaan jijjiiraa hanga maallaqaa guddisaa gocha isaa kana itti fufe. Jalqaba irratti 400 achinis 500 jechaa itti fufe. Maashinichi tokkoon ajajaa kennamuu fi raawwachuu itti fufe. Daan Saandersis herregni duwwaa ta'ullee galgala sanatti doolaara 2000 baasee kiisa isaa guuttatee gara manaatti qajeele. Dhiphinni fi dhugaatiin baay'ee isa dadhabsiise waan ta'eef akkuma mana isaa gaheen sireerraa akka ciiseenii battalatti hirribni isa fudhatama. Daan ganama hirribaa wayita dammaqu waan halkan edaa ta'e sana waliin ida'amee dhukkubbiin mataasaa dhiphisaa waan tureef yaadachuuf ni yaalama. Gochi halkaniisaa kun addaan ciccitaa yaadachuu wayita eegalu abjuudha malee dhugaa waan ittiin fakkaanneef dagachuuf erga yaaleen booda maalumaafuu jedhee kiisa isaa keessa waaletii birrii baasee ilaaluu jalqabe. Dhugaattuu abjuu hin turre doolaara 2000 sana borsaa isaa keessatti arge. Halkan darbetti maaltu akka uumame yaadachaa kan ture qabatamaan dhugaa ta'e. Kanaafuu tarkaanfiin jalqabaa isaa ta'uu kan qabu herrega isaa keessaa hanga maallaqa jiru mirkaneeffachuu ture. Halkan darbe maashiniin ATM hanga maallaqaa qabu isatti agarsiisuu waan hin dandeenyeef manaa bahee gara maashinii ATM itti deemuun kaardii kireeditii yookiin liqii isaa galchuun meeqa akka ta'e gaafate. Wanta jijjiirame tokkoyyuu hin jiru. Maashinichi doolaara 1995 liqiin akka irra jirus agarsiisa. Kaardii isaarraa doolaara 2000 waan hin fudhatamneef herregni akkuma kanaan duraati. Tarii baankicharraa naaf bilbilamaa jedhee shakkuun osoo waan tokko hin raawwatin guyyaa tokkos darbe. Sa'aatiin 24 wayita darbus wanti haaraan hin uumamne. Guyyaatti aanuttis hanga maallaqaa isaa mirkaneeffachuuf gara baankichaatti bilbilee idaa irra jiru gaafate. Deebiin baankicharraa kennameef dabalataan isa ajaa'ibsiise. Hangi maallaqaa qusannaa herrega isaa keessa jiru doolaara 2000 yoo ta'u kaardiin liqii isaa immoo kanuma kanaan dura agarsiisa. Akkaataa hojimaata baankii biyyattiitiin herregni qusannaa zeeroo gadi ta'uu hin danda'u. Kaardiin liqaas yoo ta'e daangaa eeyyamameen caalee argamuu hin danda'u. Kanaafuu Daan daddabarsa maallaqaa raawwate kana maashinichi adeemsa sirreessuu keessatti seera herregaa fayyadamee Daan herrega zeeroo irraa hanga maallaqaa doolaara 2000 baasee zeeroo gadidhaa jedhee galmeesseera jechuudha. Ibsa herrega baankichaas maashinichi kan galmeesse malee dhimma maallaqa daddabarfame wanti biraa hin turre. Wanti ta'e Daan baankichaa fi doolaara 2000 kaffaluutu isarraa eegama. Maashinicha rakkoon tokko qunname jiraachuu kan hubate Daan ta'us qabatamaan mirkaneeffachuu dadhabuu isaatiin wal qabatee yaaddoo keessa waan galee fi maallaqa kana baankichaa fi deebisuun qabaa yaadni jedhu battalumatti itti dhufus booda irratti garuu maallaqni kiisa isaa keessa waan hin jirree fi maallaqni kiisa isaa keessa jiru isaaf rakkoo keessaa baasuun boqonnaa akka kennuuf hubatee dhiise. Wanta tokko garuu hubateera. Siistemni baankichaa sa'aatii 24 booda herrega qusannaa isaa zeeroo gadi yookiin negatiif gochuu danda'us maallaqni kun akkamii fi herregni isaa kamiin irraa akka fudhatame hin beeku. Sababiin isaas kaardii kireeditii isaa kan agarsiisu lakkoofsa wal fakkaataadha. Daan maallaqa argatetti fayyadamee ittiin bashannanuuf murteesse. Gara gabaa bahees firiijii fi meeshaalee mana keessaa bitate. Gara galgalaattis hiriyoota isaa mana dhugaatii itti hojjetutti waamee isaan affeere. Hojiin isaa xumuramee manni dhugaatii sun cufamee kiisii isaa wayita ilaalu doolaara 300 qofatu hafee ture. Ammas maallaqa sana baankichaaf kaffaluu dhiisee maallaqa dabalataa argachuuf yaadee biyyattiitti kan barame qumaara guluffii fardaa fi irra deddeebiin qabsiise. Dhumarratti garuu carraan qumaaraa isaa isa waliin kan hin turre waan ta'eef doolaara 300 hafte sana dhabee kiisa duwwaatti hafe. Amma egaa Daan maallaqa hin qabu. Kanarratti idaan baankii doolaara 2000 irra jira. Maal gochuu akka qabu yaada halkan doolaara 2000 sana itti baasee fi haala sana xiinxaluu jalqabe. Daan dubbisee wantoota hubachuu fi haxxummaa fi dandeettii kan qabu waan ta'eef rakkoowwan siistemaa maashinoota ATM qunnamuu danda'u kunneen biroo erga dubbisee boodas gocha maallaqaa ittiin baasee yoomi akkamitti kan jedhu wayita waliin madaaluu iccitiin ni jira jedhee hin yaadne ifoomeef.
rakkoo siistamaa wal dubbisuu dhabuu yookiin jecha ogummaatiin giliich ta'uu isaati. Dhugaan daan hubates rakkoo akkasii kan qaban maashinoota baankii biyyoolessaa yoo ta'u, maashinoonni kunneen halkan sa'aatii 6 kaasee hanga sa'aatii 7tti sa'a tokkoo fi sarvarii siistamaa muummee waliin adda bahuun yookiin stand by mode keessa ni seenu yookiin boqonnaa fudhatu. Yeroo sanatti dhimma mudate adda baasuufiin tarkaanfii sirreessuu fudhachuuf immoo sa'aatii 24 isaanitti fudhata. Kanaafuu daan gocha raawwate bu'aa qabeessa akka ta'uu fi sa'aatiin kun baay'ee barbaachisaa ture jechuudha. Beekumsaa fi ragaa kanaan kan guutame daan ragaa kana gochaan yaaluu fi lapheen isaa waan hawwateef guyyoota muraasa dabarsee hojii mana dhugaatii isaa erga xumureen booda halkan walakkaa hanga ta'utti eeggatee gara maashinii ATM'tti guyyaa jalqabaatti itti fayyadametti deeme. Akkuma baratametti jalqaba kaardii liqee yookiin deebitii isaa gashee hagam akka qabu gaafate. Idaan doolaara 2,000 yookiin negatiivii akka ta'e agarsiisa. Ittaan sunis kaardii kreditii yookiin liqii isaa gashuun hagam akka qabu gaafate. Idaan duraanii 1,995 akkuma jirutti jira. Daan kan akkuma ilaaliin guyyaa jalqabaa irratti wantoota raawwate tartiibaan of eeggannoon adeemsise. Kaardii kreditii yookiin liqii isaa gashee doolaara 1,000 dabarsuuf ajaje. Akkuma baratameen barreeffama dogoggoraa agarsiisee kaardicha futtaase. Ittaan sunis kaardii deebitii isaa gashee hanga maallaqaa qabu wayitaa gaafatu idaan isaa doolaara 1,000 hir'ateera. Duraan garuu hagam akka qabu hin agarsiisu ture. Daan irra deebiin kaardii kreditii isaa gashee doolaara 1,000 dabarsee hanga maallaqaa herrega qusannaa isaa mirkaneeffachuuf ilaale. Amma hangi maallaqaa isaa zeeroodha. Kun jechuun daqiiqaa tokko keessatti idaan isaa hundi kaffalameera jechuudha. Daan akka hubatetti taanaan hangi maallaqaa sa'aatii 24 keessatti gara negatiiviitti akka seenu sirriitti hubate. Ta'us daan ammas maallaqa ofii isaatiif baasuu waan barbaadeef akkaataa tartiibaa barameen doolaara 2,000 baafatee gara mana isaatti qajeele. Ammas garuu siistamichi sirreessuuf yeroo itti fudhatu daan beekuu waan barbaadeef ganama akkuma irra dammaqeen gara baankiitti bilbilee hanga maallaqa qabu gaafate. Deebii edaan sirra hin jiru jedhu dhagahe. Kana amanuuf waan rakkateef guyyaa guutuu bilbilaa oolee halkan walakkaa sa'aatii 6 hanga maallaqa isaa negatiivii 4,000 ta'e. Kun jechuun kan kaffale 2,000 fi baafatee harkatti kan qabu 2,000 ida'ame jechuudha. Kun jechuun immoo siistamichi sirreessuuf sa'aatii dheeraa itti fudhata. Stand by mode irratti hanga barbaade baasuuf immoo halkan walakkaa irraa eegalee sa'aatii tokko akka qabu iccitiin kan ifoomee fi daan kaardii tokkorraa gara kaardii biraatti daddabarsaa idaasaa hir'isaa fi kiisii isaatiif maallaqa fudhachuun kuufachuu itti fufe. Hanga maallaqa daddabarsuu guyyaa guyyaan guddisaa deeme. Yeroo hunda halkan namootaaf feeruu fi maallaqa guddaa qabsiisuun nama qumaaraa taphatu ta'e. Haa ta'u malee magaalli keessa jiraatu xiqqoo waan taateef namni mana dhugaatii keessatti mindeeffamee hojjetu tokko maallaqa ittiin bashannanuu fi qumaara ittiin qabsiisuu eessaa fideeti jechuun namoonni dudubbatan. Shakkiin tarii baala sammuu adoochuu gurguruun ta'uu danda'a jedhu waan uumamee fi namoonni hedduun isarraa fagaatanii. Dhaabbanni qumaaraa kana taphachiisus herrega yookiin akka wanti isaa jalaa haqe. Wanti kun hundi wayitaa uumamu garuu waan tokkoyyuu ittiin dhaga'amne. Dhimma iccitii ATM isaa nama tokkoof osoo hin dubbatin halkan walakkaa eeggatee maallaqa baafachaa kuufachuu itti fufe. Guyyaa guyyaan maallaqni baafatu dabalaa wayita deemu daan waan ta'e tokko sammuu isaatti dhufe. Maallaqa hedduu baafatee haala hojii isaa kana ittiin dhabuu mijeessuu waan barbaadeef qaamaan baankiitti argamee hanga maallaqa guddaa haala akkamiin gaafachuu akka danda'u beekuu fi baankicha seene. Maashinii ATM irraa hanga maallaqaa baafachuu akka danda'amu ni gaafata. Hojjetaan baankichaas daqiiqaa muraasa keessatti odeeffannoo qubsaa laataniif. Daan gocha kana wayita raawwatu maashinii ATM keessaa maallaqa baafatuun hangi maallaqa herregaa qusannaa isaa keessa jiru doolaara miiliyoona walakkaa ol ture. Kanuma mirkaneeffachuuf hojjetaa baankichaa wayitaa gaafatu doolaara miiliyoona walakkaa ol akka qabu itti hime. Guyyoota muraasaan booda daan gara baankichaa deemee doolaara 100,000 akka kennaniif gaafate. Gaaffii isaa kana fudhachuun hojjetaan baankichaa ajaja isaa kana raawwachuuf garuu waajjira duuba isaatti seenee yeroo dheeraatti fudhate. Yeroo kanatti daan baay'ee dhiphate. Lapheen isaa baay'ee cinqamte. Fiigee baqachuufis yaade. Haa ta'u malee hojjetaan baankichaa daqiiqaa 15 booda deebi'ee maallaqa isaa kana kenneef. Akka malee gammade. Hanga maallaqaa hagasii argachuu akka danda'amuun jireenya qananiisaa fuulduraa kan yaade daan maallaqa kaardii isaa kanatti dabarsuu kan itti fufe yoo ta'u, gammachuun kun garuu guyyaa tokko
baduu akka danda'uu fi innis to'annaa jala ooluu akka danda'u waan beekuu fi dhiphinaa fi gammachuu keessa ta'e gocha isaa kana dhaabuuf gonkumaa hin yaadne. Doolaara miiliyonotaan lakkaa'amu gara ofiitti dhangalaasuu akka hojii tokkotti itti fufee tarree namoota abbaa qabeenyaa miiliyonotaatti makame. Daan akeektuun isaa waliin dhaabbatteetti waan ta'eef gocha isaa kana itti fufe. Garuu guyyaa tokko bilbilli baankiirraa bilbilame. Herrega baankii isaa irratti wanti hin baramne waan jiruuf dhufee akka ibsuuf baankichi isa gaafate. Daan haalli kun waan hin oollee fi kan eegamu ta'uu hubatus naasuudhaan wanti ani beeku hin jiru jechuun haale. Deebiin baankii garuu akka Daan sodaatetti miti. Deebifnee ni bilbillaa jedhame bilbilichi cufame. Wanti hundi akkuma barametti itti fufe. Wanti hundi daangaa qaba waan ta'eef Daan yeroo maallaqni isaa baay'atu sodaan jiraatu jibbe. Wanti hundumtuu haala yaadannoo qabuun xumuramuu qaba jedhee gaazexeessaa fi ogeessa fiilmii dookumentarii bira deemee seenaa isaa kana jalqabaa hanga dhumaatti torban 3 waraabsise. Dookumentarii hojjechuun seenaa isaa kana uummataaf ifa gochuuf murteesse. Yaada kanaan ogeessa tokko waliin haasa'ee seenaa kana jalqabarraa kaasee hanga har'aatti wanta ture fiilmii dookumentariin hojjechiise. Osoo qilleensa irra hin oolin yeroo dhumaa fi dookumentarii kana gara istuudiyootti deemee wayita fiilmii kana ilaalu dookumentariin kun hawwata akka ta'uu fi Daan miliquuf karoorfachaa akka turee fi miliquun duratti garuu dookumentarii kana hojjechuu fi akka murteesse seenaa sobaa itti dabalamee argama. Daan fiilmii kana erga ilaalee booda qopheessaa olaanaatiin seenaa dabalame kanaan gammaduu fi dhiisuusaa gaafate. Daan garuu gonkumaa gammadoo hin turre. Gaazexeessitoota ogummaa qaban waan ta'aniif soba itti dabaluu jedhee waan hin yaadnee fi ajaa'ibsifamee gammadoo akka hin taane qopheessichaa fi ibseera. Waraabbiinis ta'e gulaalliin fiilmii kanaa xumuramee waan ta'eef waan tokko gochuu hin dandeenye. Deebi'ee akka dhufetti qajeele. Dookumentarii kana keessatti Daan nama isaa himatu tokko osoo hin jiraatin yoo xiqqaate illee baankiin dhimma uumame osoo beekeen boodas yoo ta'e illee amantaa maamiltoota isaa akka hin dhabneef jecha poolisiif akka isaan hin beeksisanitti haala jiru hunda ofiisaa irratti erga raageen booda haala akkamiin seenaa sobaatti dabalu jedhee osoo yaadaa jiru bilbilli tokko itti bilbilame. Bilbilichi kan bilbilame qopheessaa dookumentarichaa irraa ture. Dookumentariin qophaa'e galgala akka qilleensa irra ooluu fi garagalcha isaa yoo fedhe guyyoota lamaan booda waajjira dhufee fudhachuu akka danda'u itti himee ture. Daan ergaa bilbilaa namichaa kanarraa kiyyoo wayii akka qophaa'ee fi hubatus barbaachisummaan daba akkasii garuu hubachuu hin dandeenye. Yaada daa'imummaati jedhee dhimma gara waajjira qopheessaa deemuu sana yeroon isaa wayita ga'u murteessuu fi ofuma isaatti hime. Yeroo halkansaa akkasumatti dabarsuu irraa sa'aatiin isaa wayitaa gahu dookumentarii sana ilaaluuf qophaa'e. Dookumentarichis sa'aatii jedhametti wayita qilleensa ooluu jalqabu Daanis taa'ee hordofuutti fufe. Dookumentarii kanaan Daan rakkoo siistama baankichaa qunnameen yeroo haala olaanaan maallaqa wayita barbaadutti ta'uun isaa qaawwaa kana hubatee itti fayyadamuu akka danda'ee fi akka nama gaarii tokkotti baankichaaf akka quuqamu himama. Fiilmii kanaan Daan walumaa galatti doolaara miiliyoona 1.6 akka fudhate yookiin fayyadame ni ibsa. Dhimma fiilmii kana irratti yaada akka kennan kan gaafataman hoogganaan baankichaa ibsa kennuuf kan of qusatan yoo ta'u himannaa ni dhiyeessu jedhamanii wayita gaafatamanittis ammas yaada kennuu hin barbaanne. Wantoota tokko dookumentarii kana keessatti hammataman isa gammachiisuu baatus dhimma keessa isaa dhiphisee ture garuu ifoomsuu isaatiin xiqqoo ishee boqonnaan itti dhaga'ameera. Guyyaa garagalchaa fiilmii dookumentarichaa kottuu fudhuu jedhametti akka diqqaa deemuu fi murteessee wayita waajjiricha gahu garuu kan isa qunname dhimma biraadha. Iddoo sanatti gaazexeessitootaa fi poolisoonni achitti isa eeganii turan. Daaniif kiyyoon dabaa akka qophaa'uu fi sababa kan ta'e qopheessaan dookumentarichaa poolisiidhaan guutama jechuu waan barbaadeef tamsaasa kallattiin yakkamaa tokko qabsiisee jechuuf kan qindeeffame ture. Daan bakka sana wayita ga'uttis gaazexeessitootaa fi tamsaasa kallattiin kaateenaan harka isaatti hidhamee to'annaa jala ooluu isaa uummataa fi dhiyaate. Dhimmi Daan Saanders erga hidhameen boodas ajaa'ibsiisuu itti fufeera. Poolisiin to'annaa jala oolchee ashaaraa fudhatee gara mana hidhaatti gashus fiilmii dookumentarii ofuma isaatiin hojjechiiseen jecha isaatiin alatti kan raagaan miti himannaan baankii irraa itti dhufee hin jiru. Qaamni biraa miidhameera jedhee himannaa kan dhiyeesses waan dhabamee fi hidhaa waggaa tokkoon booda gadhiifame. Har'a Daan akka duriitti ATM keessaa maallaqa baafachuu itti fufuu
haadhaabuu wanti beekamu jiraachuu baatus seenaa jireenyaa dabarsee kitaabaan maxxansuu fi barreessaa akka jiru himameera. Carraa akka tasaa argateenii fi rakkoo siistemaa baankiitiin kabajamtoota maatii chaanaalii keenya carraa akka tasaa argateenii fi rakkoo siistemaa baankiin qunnameen maallaqa akka kan dhuunfaatti ATM keessaa gurrachaa kan ture dhimma Daan Saandersiin kan qopheessine kanuma hordoftan ture. Akkuma kanaan dura chaanaalii keenyaan osoo dhiyaatee yookiin beeknee kan jettan yoo jiraate eeruu keessan iddoo yaada kaamutti akka nuuf keessan kabajaan isin gaafanna. Hojiiwwan gaggaarii qabannee akka dhiyaannuufis subscribe fi share gochuun chaanaalii kanas namoota biraa akka ga'uu fi osoo nu deeggartanii jecha chaanaalii keenyaafis namoonni haaraa taatan subscribe gochuun akka nutti makamtan kabajaan isin gaafanna. Bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isinii hawwina.